bara 1997 irraa eegaluudhaan waggaadhaan kan dorgomamaa jiru dorgommii waancaa biyyoota kibba Afrikaa kun walitti aansuudhaan yeroo ja'affaaf biyya Afrikaa kibbaatti gaggeeffamaa jira. Dorgommii bara kanaa yeroo 22ffaadhaaf adeemsifamaa jiru kana biyyoota 12tu ramaddii 3tti addaan qoodamuudhaan hirmaachuu irratti argama. Haaluma kanaan ramaddii tokkoffaa jalatti Afrikaa kibbaa, Bootsuwaanaa, Naamiibiyaa fi Eswaatiniin kan ramadaman yoo ta'u, ramaddii lammaffaa jalatti ammoo Maalaawii, Komoros, Zaambiyaa fi Seeshels ramadamanii jiran. Ramaddii sadaffaa jalatti Leeseetoo, Angoolaa, Moozaambiikii fi Maawuriitaas ramadamanii jiran. Dorgommii bara dabre yeroo 21ffaadhaaf dorgomameen Zaambiyaan yeroo 6ffaadhaaf injifachuun yoo xumurtu, Naamiibiyaa, Seenegaalii fi Moozaambiik sadarkaa lammaffaarraa hanga afuraffaa bahuudhaan xumuranii turan. Dorgommii bara kanaatiin ammoo qopheessituun dorgommichaa Afrikaan kibbaa tapha ramaddii jalqabaa Naamiibiyaa waliin taphatteen takkaa fi takkaan yoo xumurtu, tapha ramaddii lammaffaa Bootsuwaanaa waliin taphatteen ammoo 2-1 injifachuudhaan ramaddii tokkoffaa kana qabxii 4 dursuu irratti argamti. Ramaddii lammaffaa jalatti tan ramadamti shaampiyoonii yeroo 6 Zaambiyaan tapha ramaddii tokkoffaa Maalaawii waliin taphatteen takkaa fi duwwatti yoo mo'amtu, tapha ramaddii lammaffaa Komoros waliin taphatteen 2-1 injifachuudhaan milkooytee jirti. Ramaddii lammaffaa kana Maalaawiin tapha lamaan Seeshels fi Zaambiyaa waliin taphatteen lamaanuu injifachuudhaan qabxii 6 dursuu irratti argamti. Ramaddii lammaffaa jalatti Leeseetoo, Moozaambiik, Angoolaa fi Murtaaniyaatu waliin ramadamee jira. Biyyoonni afran ramaddii sadaffaa kun hanga oduu kana qopheessinutti tapha ramaddii tokko qofa taphatanii jiran. Haaluma kanaan ramaddii kana jalatti tapha lamaan guyyaa jimmataa taphatameen Leeseetoo Maawuriitaas 2-2 injifachuu dandeesseeti jirti. Moozaambiik ammoo Angoolaa wajjin takkaa fi takka qixa bahuun qabxii addaa qooddatanii jiran. Waancaan dorgommii biyyoota kibba Afrikaa kun ramaddii sadaffaarraa Angoolaan Maawuriitaas wajjin guyyaarraa sa'a 10 irraa eegaluudhaan tapha isaanii gaggeessanii jiran. Moozaambiik Leeseetoodhaa wajjin tapha galgala kana sa'a takka irraa eegaluudhaan waliin taphataniin taphni isaanii kan ramaddii lammaffaa kun kan xumuramu ta'a. Haaluma kanaan taphni dorgommii waancaa biyyoota kibba Afrikaa kun ramaddii sadaffaatiin guyyaa boruurraa eegaluudhaan Maalaawiin Komoroosii wajjin, Seeshels Zaambiyaadhaa wajjin sa'a 10 irraa eegaluudhaan dorgommii isaanii kan taasisan yoo ta'u, Naamiibiyaan Bootsuwaanaa wajjin, Afrikaan kibbaa Eswaatinii wajjin galgala boruu sa'a takka irraa eegaluudhaan taphoota isaanii kan ramaddii sadaffaa kan waliin taphatan ta'u. Guyyaa arbaa ammoo Angoolaan Leeseetoodhaa wajjin sa'a 10 irraa eegaluudhaan tapha dorgommii ramaddii sadaffaa kan waliin taphatan yoo ta'u, Maawuriitaas ammoo Moozaambiik wajjin guyyaa arbaa sa'a 10 irraa eegaluudhaan tapha ramaddii sadaffaa isaanii kan waliin dorgoman ta'u.